argitanii ergaa gosa jalqabaarratti yaa warra Qorontoos xalayaa isinii barreesseen ture jedha. Xalayaan isinii barreessee ture immoo namoota warra alalummaatti turan wajjin hidhata hin qabaatinaa jedheen kaayee ture. Isa kanammoo kanan isiniin jedhe namoota hunda jechuu koo miti. Namoota warra biyya lafaa faanas jechuu koo miti. Kanan jedhu waldaa kiristiyaanaa keessa warra jiran, amala sassattummaa warra qaban, waaqolii tolfamaa warra waaqeffatan, waaqolii tolfamaa kan jedhu kana booda bal'inaan Qorontoos keessa kan jiran kaasneetiin ilaallachuudha. Waan inni sababa inni dubbii kana kaasee achi keessatti haasa'uuf jechuudha. Egaa ergaansaa inni jalqabaa kun jedhu beektonni tokko tokko innaa kaasan isa kana ergaasa jalqabaa keessatti hamma ammaatti waldaa kiristiyaanaa keessatti wanta furmaata hin arganneef fala hin arganne keessumaa waa'ee gaa'ilaa faana wal qabatee waa'ee ejjaa faana wal qabatee maal ta'uun akka isaan irra jiraatu xalayaan Phaawulos sunii qabachuu hin hafne jedhu. Ammayyuu jedhu tarii arkeolojistoonni garagaraa kallattii ittiin argachuu danda'an macaafni kun as keessatti yoo barreeffamullee baate guyya ta'e garuu barbaaddamee yookaan seenaa warra Giriik durii kana keessatti bakka ta'etti galmaa'ee dhokateetti amalee haqamee yookaan immoo ciccitee gubateetiin badee nutti hin fakkaatu. Guyya tokko argachuu danda'ama. Kun seenaa guddaa fi ergaa guddaa Phaawulos barreessedha waan ta'eef dagatamuun ittiin jiraatu xiyyeeffannootti kennu. Ergaa warra Qorontoos kana keessatti ergaawwan xiyyeeffannoo fi koot godhamanii qabaman as keessatti barreeffamanii kan hin jirre. Garuu ergaa gurguddaa kan of keessaa qaban, dhaamsa kan of keessaa qaban, waldaa kiristiyaanaa keessatti namoonni amantoonni akkamitti jiraachuun akka isaan irra jiraatu kan calaqqisiisuuf kan ibsu ergaa gurguddaan akka jiruu fi jala sararamuun akka jiraatu lafa kaa'u jechuudha. Egaa kutaa kana keessatti isaan kanaan maal jedhee lafa kaa'e? Isinitti meeraa isin gorseera kanaan dura xalayaan koo isin qaqqabeetiniin ture. Ergaa koo kanaan duraa keessatti isiniif caafeeraa jedha. Ergaa koo kanaan duraa keessatti isiniif caafeera. Waa'ee maali? Waa'ee qulqullummaa. Waa'ee maali? Waa'ee sassataa. Waa'ee maali? Waa'ee waaqa tolfamaa. Yoo xiqqaate mata dureewwan sadan kun baay'ee gurguddaa kan ta'an. Fakkeenyaaf namni niitii meeqa fuudhuun isatti jiraata? Hiikee fuudhuu hin danda'u. Sababni itti wal hiikuu danda'an maal ta'uu danda'a? Deebi'ee wal hiikeet immoo deebi'aniitiin fuudhuu danda'u. Akkam ta'utti jiraata kan jedhan gaaffii kanaaf kan kana fakkaatan as keessatti odoo caqafamaniiru ta'e har'a waldaa kiristiyaanaa keessatti mataa dhukkubbiin ta'an kan jedhan jiru. Fakkeenyaaf biyya lafaa keessatti amma loojikiidhaan kan waldaa kiristiyaanaa fudhattee ittiin gaggeeffamaa jirtu keessa namni tokko odoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin amanatiin biyya lafaa keessa jiru odoo haadha manaa lama fuudhe is normal fayya qabeessadha. Lamaanuu bulchuu dandeenyaan ijoollee irraa godhannaan rakkoon qabu. Waldaa kiristiyaanaatti garuu odoo dhufe odoo amanatanii jarri lachanuu akkam ta'uu danda'u? Yoo dhoksaadhaan immoo wal fuudheera yoo ta'e tokko dhoksaatti kaawwatee tokko ifatti kaa'ee odoo fuudheera ta'ee gaafa waldaa dhufu akkam ta'a? Rakkoowwan akkasii kun qaawwa wayii kan qaban kan Phaawulos barreessee ture garuu hanarra xalayaan sun hin argamne waldaa kiristiyaanaatiif furmaata gurguddaa abbaan manaa fi haati manaa yennaa wal lolan kan araarsuu danda'an. Waldaan kiristiyaanaa kan ammatti rakkachaa jirtu baay'ee isaa waa'ee isaaniitiif halkanii guyyaa boohaa biyya Efesoon keessa taa'ee hirqaa boohaa kan isaanii barreesse xalayaa jaalalaa yookaan immoo xalayaa imimmaanii kan biraa akka jiru nutti agarsiisa jechuudha. Amma ammaatti kanan dubbachaa jiru haayilaayitii maalummaa xalayaawwan Qorontoos yookaan immoo ergaa Qorontoos the epistles of Corinthians jenneetiin kan dubbannu jechuudha. Isaan kanadha kan haasaa jiru jechuudha. Irra keessa isaan haasaa jira. Diiteelii isaa keessa seennee tokko tokkoon boodeen ilaalla jechuudha. Xalayaa inni sadaffaan kun akka jiru dubbataa Qorontoos 2ffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 fi lakkoofsa 9 irratti arganna jechuudha. Inni kunis tilmaamaan bara 55 keessa barreesse ta'uusaa argina jechuudha. Itti aanee kan jiru Qorontoos 2ffaa waa'ee eenyummaa isaa kan Phaawulos ittiin ibsuuf kan ittiin falmu namoota garaagaraatiin waldaa kiristiyaanaa keessatti falmiin gurguddaan kan isa mudate, reebichi kan isa mudate, dhaanichi kan isa mudate, gatii guddaa kan inni itti kaffale Qorontoos ergaa Qorontoos 2ffaa kana kan arginuu fi kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akka waliigalaatti ergaa warra Qorontoos xalayaan isaanii lamaan kun macaafa keessatti ergaa guutuudhaan nuufaa barreeffaman malee kanaatiin ala kan ta'an gatii jabeessa kan qaban waldaa kiristiyaanaa kan jabeessan waldaa kiristiyaanaa kan gorsan xalayoonni lama kanaatiin alatti jiraachuu isaanii hin argina jechuudha. Keessumaa xalayaa inni jalqabaa
waa'ee waldaa kiristaanaa keessatti waaqa tolfamaa waaqessu, waa'ee qulqullummaa faana wal qabatee akkasuma sassata faana wal qabatee seeraa fi naamusoota waldaa kiristaanaa keessatti eegamuu qaban ditteel bittinneessee kan lafa kaa'u kan jiru ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Barsiisa ogummaa Qorontoos gaafa ilaallu ogummaan Waaqayyoo kan lafarraa kan caalu ta'uu isaa guddisee agarsiisa. Gaafa gadi fageessinee seenaa inni haasa'uuf waa inni dubbatu gaafa ilaallu ogummaan Waaqayyoo kan lafarraa kan caalu ta'uu isaa cimsee boqonnaa 1:21 irratti kaasa. Maaliif waa'ee ogummaa kana irra deddeebi'ee kaasa'uun siniin jedhe? Paulos ergaa isaa keessatti waa'ee ogummaa Waaqayyoo kana gaafa inni dubbatu akka gowwaatti isa ilaalu ture biyya Giriik keessatti. Ogummaa mataa isaanii danda'e waan qabaniif, beekumsa mataa isaanii danda'e waan qabaniif, falaasama mataa isaanii danda'e waan qabaniif, dinagdee jireenya isaanis godhatanii biyya sana keessatti ittiin jiraachaa waan turaniif, dubbii Paulos dubbatu baay'ee isaa dubbii haalaa godhanii fudhatu. Waan maa hin baasneef gatii hin baasne taasisanii fudhachuurraa kan ka'e waa'een ogummaa Waaqayyoo caalmaa ogummaa isa biyya lafaa yookaan biyya Qorontoos keessatti mul'ate, biyya Giriik kana keessatti mul'ate kanarra caalmaa kan qabu ta'uu isaa Paulos bold godheetiin agarsiisa jechuudha. Gama biraatiin gaggeessitoonni waldaa hamma malee ittiin of jajuu fi waaqessuun sirrii akka hin taane yaada ijoo isaa kaasa jechuudha. Boqonnaa 4:1-7 keessatti waldaa warra Qorontoos kana keessatti Waaqayyo iddoo dhabsiisanii, Waaqayyo olaantummaa dhabee, Waaqayyo bakka dhabee, Kiristoos lallabamuu dhiifamee waldittiin ayyaana Kiristoosin argatteen baay'ee badhaatuu ta'uu ishirraa kan ka'e yoo ilaalta'u ergaa Paulos barreesse keessatti isaan kam keessattuu amma kana ayyaana guddaan argitan yoo xiqqaate kennaawwan 9 waldaa sana keessa jiru jedhameetiin hin yaadama. Qorontoos duraa boqonnaa 12 keessatti inni argitan kennaawwan gurguddaa 9 waldaa san keessatti jira jedhameetiin hin yaadama. Kennaan isaan keessa jiru kun immoo waldaa san keessatti sochii gurguddaa godha. Dubartoonni isaanii irraajuu, dhiironni isaanii irraajuu kana faana wal qabatee ayyaanaan baay'ee badhaatuu ta'uu ishii fi sochii hafuuraa dibliqliqliq kan jedhe waldaa sana keessa jiraachuurraa kan ka'e waa'een bulchiinsa waldaa kiristaanaa sanaa garamitti jijjiirame yoo jettan gara wal dhaga'uu dhabuutti, gara seera cabsuutti, seera biyya lafaa bira iyyuu kan darbe, safuu biyya lafaa bira kan darbe, sukkanneessaaf jibbisiisaa kan ta'e cubbuuwwan biyya lafaa keessatti dhagahamanii hin beeknetu dhagahama. Amma biyya keenya keessatti kan dhageenyu kan arginu ayyaana Waaqayyootti hirkachuudhaan namoonni jireenya naamusa cabse, jireenya naamusaatiin ala ta'e yennaa hojjetan argitu. Maali abaluu Waaqayyo akkatti ittiin hojjetu agartuu jedhu kan fundura qabanii waa'ee eenyummaa namoota sanaattiin agarsiisan ayyaana isaanirra taa'ee hojjetu sana giddu galeessa godhatu malee eenyummaa namoota sana, naamusa namoota sana, naamusa biyya lafaa keessatti isaan qabaachuu qaban hin eeran. Fakkeenya yoo fudhattanii miidiyaawwan kan qaban namoonni baay'een kan isaan hamatan normaal akka Qorontoos kanatti jechaadha. Kan waa'ee isaanii dubbatan achi dhaqanii kaballaadhaan dhaamanii kan galan, birri amma kanaa yoo qabaatte malee gatiin qabdu kan jedhaman. Isa kana bira darbee immoo isinuu beektu wantoota baay'ee keessumaa dubartoota irratti sooshaal miidiyaa warri hordoftan hin argitu waan ta'eef hamma sadarkaa kanarra geenyutti kana nu taasisaniiru kan jedhan, garee biraatiin immoo ayyaana isaanirra jiran hin argitanii. Dibanni isaan irratti hojjetu seexanatu kana isaan irratti hojjeta malee miti jedhanii naamusa isaanii sana golguudhaaf bara itti deeman keessa yeroo ammaa kanas kan jiru ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Bara sanattis ture, bara kana keessas ture. Garuu ergamaan Paulos ergaa isaanii barreesse keessatti waa'ee gaggeessitoota gaafa kaasee dubbatu yookaan immoo barreessu gaggeessitoonni isaanii iddoon isaan qaban garmalee ol ka'aadha. Maalirraa ka'eeti ennaa jettan isaan tokko namoota naamusa malee deeman, seera malee deeman funduratti dimokiraatik naachoo. Mirga namummaa gadhiisii ta'een kan isaan gallakkisan ta'uu isaanii argina. Hin barsiisu, itti dubbatu, wal argatu, disipiliinii kan jedhame garee hin jiru. Ifannaa kan jedhame garuu hin turre isaan gidduu. Hin hidhatamani, omaayyuun godhamani. Kanarraa kan ka'e Paulos jechuun ikkoo xiqqoo ishee akraariidha jedhuun Paulosin. Hin akarreedhu. Because isa durammoo kan turan barsiisonni jajjaboon turan. Kan akka Apollos fa'aa turan baxaam
orator kan ta'an kan dubbatan በጣም motivational speaker የሆኑ baay'ee kan dubbatan namoota amansiisuu kan danda'an kan akka Phexros fa'ammoo waldaa kiristaanaa keessatti utubaa waldaati kan jedhamanii waamaman kan akka isaanii biyya sana keessa dhaqanii waldaa sana daawwataniiru kanarraa kan ka'e Paulos ji'oota 18 isaan faana ture keessatti ayyaanaa fudhatan iyyuu malee isaanaa barsiisu malee naamusa isaanaa qabsiisu malee seera waldaa kiristaanaaf naamusa namummaa isaanaa eegsu iyyuu malee Phaawulosiin akkaataan itti isaan fudhatan namoota isaan san faana wal bukkee qabanii ay jedhanii murteeffataniiru. Kana booddee homaan tadaraaddaruu hin dandeenyu. Nuyi akkaataatti deddeebinuuf akkaataatti jiraannu murteeffachuu namoota danda'udha. Hafuura guutamneerra, ayyaanni nurra jira, dibanni nurra jira, mul'ata nagarra, raajii nagarra. Ogummaa isa biyya lafaa kan caale qabna akkasuma beekumsa dubbachuu dandeenya isaan kun hundumtuu kennaan nurra jira amma kana booda nuti amma Phaawulos nu sooruudhaaf nu kunuunsuudhaaf barbaachisaa miti jedhanii amma sadarkaa kanatti of tuulummaan gidduu isaanii kan jiruu fi bulchiinsa waldaa kiristaanaa sana keessatti hamma malee Waaqayyoon seera Kiristoos qarqaratti baasanii namoota hordofu ture bakka abaluyyuu kana jedheera bakka kanaachi nu barbaachisu gara jedhutti deemanii hamma malee namoota ol kakkaasuun isaan gidduutti mul'ata ture yeroo barbaachisaa ta'etti akka macaafa qulqulluutti tarkaanfii naamusaa fudhachuun isaan gidduutti sirrii miti jedhaniitiin hin amanu ture kanarraa kan ka'e Phaawulos immoo lakki karaa qabadhaa kan ta'u nutti jiraatu namni naamusa yoo balleesse naamusa yoo cabse adabamuun barbaachisaadha seera qabsiisuun barbaachisaadha ati sirrii miti isaan jechuun barbaachisaadha ayyaanni guddaan isarraa jiraatu ayyaanni sun saba sana tajaajiluudhaaf malee naamusa namichaatiif haguuggii ta'uudhaaf miti naamusni namichaa sirrii ta'uu dhabuusaa isaa mirkaneessuudhaaf miti ayyaanni kan kenname ayyaanni saba tajaajiluuf waan ta'eef kanaafuu lakki namoota akka kanaa kana disipiliin godha naamusa qabsiisaadhaan falmii qabu isaan gidduutti eenyumatti hin buunu eenyumayyuu hin tuqnodhu waa'ee naamusaa jechuun isiniif haa galuu jedhaan waan sadan tokko isaanii kaas namicha dogoggore fayyisuu keessaniidhaan namicha naamusa qabsiisuun ifachuun adabbii tokko isaa laachuun maal gochuudha namichicha sana fayyisuu keessanii akka inni mootummaa Waaqayyoon dhabne gochuu keessanii malee miidhuu keessan miti jedheetti dubbata lammaffaa irratti ulfina Waaqayyootiif ta'a kana gochuun ulfina Waaqayyootiif ta'a waan ta'eef disipiliin gochuun barbaachisaadha naamusa qabsiisuun barbaachisaadha sadaffaa irratti immoo namoota birootiifis barumsa isaaniif ta'a irraa baratu namoonni biraan irraa baratu warri biyya lafaa keessa jiran kooftaa Yesuusitti amanadha gaafa jettaniini warra Qorontoos beektu seerri isaan hordofan falaasamni isaan hordofan kan warra Giriikii caalmaatti waan isin dhibu magaalota isaan caalan kan akka Ateensi faarrayyuu kan warra Qorontoos kun horii guddaa waan qabaniif qabeenya guddaa waan qabaniif falaasamni magaalittii keessa jiruuf ogummaan nama bohaarsu oduu durii fakkaatee namootaaf mallaqni kaffalamu sammuu namootaa qabanii tursiisuudhaaf horii guddaa baasu ture gatii guddaa baasu ture kanarraa kan ka'e isiniin argu yoo ta'e akkamittiin gara gooftaatti dhufuu danda'u jireenya keessan kana argu yoo ta'e maal arganiit maal ta'uudhaaf dhufu biyya lafaa keessa kan hin jirre naamusaaf safuu biyya lafaa keessa hin jirretu isin gidduutti mul'achaa jira waan ta'e please namootaaf fakkeenya ta'uu qabdu nama cubbuu gadhee hojjete nama qulqullummaa irratti dhiibbaa fide nama waaqa tolfamaa waaqessaa jiru nama sassataa isin gidduu jiru kana naamusa qabsiisuun isinitti jiraata kan jedhu barumsa ogwaaqummaa kana keessatti argina jechuudha. Inni biraa barumsi ogwaaqummaas keessatti arginu yookaan barsiisni macaafaa nuti arginu waa'ee du'aa ka'umsaati. Isaan tokko du'aa ka'umsi hin jiru namni du'ee akkamitti du'aa ka'umsa kan jedhamu kun hin jiru hin ta'u hin fudhannu ilaalcha jedhan of keessaatii qabu. Kanaaf du'aa ka'umsi jiraachuusaa ergamaan Phaawulos jala muree kutaa wangeela kana keessatti yookaan immoo ergaa Qorontoos kana keessatti hin dubbatachuudha. Keessumaa boqonnaa 15 lakkoofsa 19 fi kan kana fakkaatan irratti argina jechuudha. Phaawulos yaadoliiwwan kana akka walii galaatti macaafa kana keessatti kan kaase kan lafa kaa'ee fi seensaaf kan lafa kaawwate yennaa ta'u barreessaan macaafa kana ammoo nama biraa akka hin taane isa akka ta'e hafuura Waaqayyootiin ta'e hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee macaafa kana guutummaatti akka nuuf barreesse kutaadhumti macaafa kana dhuga baatiiwwan nuuf kenna jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 11 kan arginu Phaawulos biyya Qorontoos keessa taa'ee gatii guddaa baasee jireenya isaanii argee karaa isaan buusee isaan soroorsee waa hedduu taasisaa jiraachuusaa hin argina jechuudha. Egaa isaan kun haayilaayitii ergaa warra Qorontoos kun qabu macaafa qulqulluu keessaa macaafa waa'ee ergaa warra Qorontoos gaafa haasofnu
Tokkoffaa ergaan kun meeqaffaa akka inni ta'e, maal dubbachuu akka inni barbaade, yaadolee ijoo maal akka of keessatti qabu, eenyu akka barreesse, eessatti akka barreeffame, maaliif akka barreeffamee fi har'a unuuf faayidaa maalii qaba kan jedhu kana beekuun barbaachisaa akka ta'e kaasnee jechuudha. Ammaatti cuunfaa isaa gaafa keenyu seensa jalqabaa kanarratti unuuf faayidaa maalii qaba? Macaafni qulqulluu yeroodhuma kamiyyuu saaqnee yennaa dubbisnu wantoonni beekamoo ta'an wantoonni sadi jiru. Tokko, macaafa qulqulluu Waaqayyo hafuura isaa isatti baafatee yookaan immoo inspiration keessoo isaatti Waaqayyo isatti dubbatee yennaa barreessu sababa mataa isaa danda'e qaba. Macaafni qulqulluun kun akka macaafa quraanii yookaan immoo matsaafota kanneen biroo waaqarraati gadi bu'e jedhamuu miti. Waaqayyo nama keessa taa'ee dubbatee barreessa. Namicha sanaan yennaa Waaqayyo dubbatee barreessu dhaggeeffataan yookaan immoo qaamni isaa barreeffame jira. Inni jalqabaa barreessaa fi dhaggeeffataa yookaan immoo barreessaaf qaamni isaa barreeffame namoonni lamaan jiru jechaadha. Nuti eessa jirra jechuudha? Sadaffaarra jirra, qarqararra jirra. Kan isaanii barreeffame jalqabarra jiru, kan itti aanee jiru immoo unudha. Kan itti aanee jirru kun karaa isaan hordofan Kiristoos tokkicha waaqeffanne waan ta'eef, kakuu moofaa yoo ta'e immoo seerarraa kaasee bara amantii bara Abrahaam irraa kaasee uumama Waaqayyo Waaqaaf lafa uume kanarraati kaasnee gaafa ilaallu hundi isaa maramee karaa Abrahaamiin ijoollee Waaqayyoo taane amantiidhaan. Kakuu moofaas kakuu haaraas gaafa ilaallu qaamni isaa barreeffame tokko yoo jiraate illee Waaqayyo dhaamsa kana naa dhaami jedhee yoo itti illee yaada bal'aa fi calaqqisaa ta'e tokko yoo lafa kaa'e illee warri sadaffaan anaa fi isin jechaadha. Nuti warri sadaffaan kun qaama macaafa qulqulluu kanarratti barreeffamanii jiran kanarraati yaada karaa amantii Kiristoosiin fayyuu keenyarraa kan ka'e ergaan isaanii inni kaleessaa kan keenya har'a, jireenyi isaanii kaleessaa jireenya keenya kan har'aa ta'a jechuudha. Isaan kun baay'eetti beekamuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa ergaa Qorontoos kana amma kana yoo ilaalle Qorontoos kan jedhu kun moggaasumti lafa sana yookaan waldaa warra Qorontoos sun moggaasti maqaa kanaa maalla? Qorontoos kan jedhu moggaasni maqaa isaa maal? Moggaasumti maqaa isaatu magaalittiin amala ishiin qabdu, uumama ishii, hojii achi keessatti gaggeeffamu, aadaan achi keessatti barame, sirni hawaasaa achi keessa jiru hundumarraa ka'uudhaan Qorontoos yookaan Qorontosummaa yaada jedhurraa kan dhufu yoo ta'u dubartii ejjitu yookaan alaloomtuu jechuudha hiikti isaa. Qorontosummaa jechuun dubartii ejjitu yookaan alaloomtu jechuudha. Magaalumti moggaasni maqaa isaa gaafa ilaallu jechuudha. Egaa barreessaan macaafa kanaa tikikkilenyaadhaan Paulos ta'uu isaa kan nu mirkaneessan abboota amantiitiinis mirkanaa'eera. Kutaa macaafichaa keessatti boqonnaa 1 lakkoofsa 1 lakkoofsa 13 boqonnaa 3 4 hanga 6 boqonnaa 4 15 14 37 16 21 irratti irra deddeebi'amee kan barreeffame illee yoo ta'e baroota abbootaa keessa bara 96tti namichi Clement of Rome namichi jedhamu tokko abboota amantii Paulos tikikkilenyaadhaan barreessuusaa mirkaneesseera bara 96. Bara 96 jechuun sochii Paulos gochaa ture namichi kun ija fagoodhaan akkasumas oduusaa dhaga'uudhaan xalaayernaa sana naannahee waldaarra deemee dubbifamu sana hordofuudhaan nama argeef nama dhugoomse. Kan biraa nama Ignaatius jedhamu bara 110 keessatti tikikkilenyaadhaan Paulos ergaa kana barreessuusaa nu mirkaneesseera. Kanneen biroos jiru. Poolikaar, Tartuuliyaan naannoo kaaba Afrikaa irratti nama argamu nama beekamaa ta'e an akka isaanii mirkaneessaniiru. Ergaawwan gara 4 ta'anis barreessaan warra Qorontoos kun akka inni barreesse isaa guutummaan guututti lafa kaa'eera jechuudha. Barri itti barreeffame giddu galeessaan Qorontoos inni jalqabaa kun 50 hanga 52 ta'uu isaati. 47tti kan gadi harkifamee amma 55tti dhaqu ergaan Qorontoos guutummaansa waggoottan kana gidduutti ta'uu danda'a kan inni jedhamu sochiiwwan Paulos wangeela labsuudhaan biyyoota garagaraarra deemee dubbate xalayaawwan badan faana seenaan isaanii yennaa qoratamu inni kun giddu galaan bara 50 amma 52tti akka barreeffame ilaalama. Ergaa Qorontoos kan jedhaman arfan isaaniitu bara 47 kaasee hamma bara 55 isa dhumaatti akka barreeffame amanama. Lamaan warra badan, lama warra macaafarratti nu barreeffaman wajjin arfan kun hundi isaanii bara 47 kaasee amma 55 gidduutti akka inni barreesse
tilmaamni jiraachaa. Egaa namoota xalayaa geessan xalayaa inni barreessu kan ammoo fuudhanii gara Qorontoositti kan geessan gidduu sana kan deddeebi'an namoonni arfan tokko jiru isiniin jedheera. Minaalbaata isin fayyadan boqonnaa 16 lakkoofsa 17 irraatii argachuu dandeessu. Istifaanos, Furtanaaxoos, Akaayiqoos namoota jedhaman kana akkasumas ergaa kana dhaamuudhaan kan gargaaran maatii warra Qeeloo'ee ta'uu isaanii hin argine jechuudha. Tarreewwan barreeffama kanaa innaa laallu warra Qeeloo'eetu rakkinicha himuu isaaniitiin kan ka'e xalayaan kun akka barreeffamu dirqisiifame. Xalayaa barreessuu isaanii kan arginu 1:11, 7 hanga 15 keessatti hin argine jechuudha. Rakkoolee mul'atan, rakkoolee waldaa sana keessatti ergaan akka dhaamamuu fi akkasumas xalayaan akka barreeffamu nuu qaqqabeedhanii akka iyyan kan isaan taasisu 1ffaa wal qoqqoodiinsatu ture. Har'as waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Amma waldaan kiristiyaanaa istiraakcharii qabdi miti. Fakkeenyaaf daaqonoonni jiru, kwaayeroonni jiru, gareen kadhannaa jira, gareewwan adda addaa jira waldaa keessa. Gareen sun yoo walii galuu baate eessatti iyyata? Gara soortotaatti iyyatu. Soortonni yoo fala fiduu baatan gaggeessota waldaatti iyyatu. Gaggeessota waldaa biratti rakkoon yoo jiraate gara naannootti yookaan kililiitti iyyatu. Kililii yoo dadhabe gara waannaa ofiisiitti iyyatu. Yoo waannaa ofiisiin dide gara kaan deema. Gara kaawunsilii biyyoolessaatti deema jechuudha. Sadarkaa kana qabachuudha. Akkuma kana wal qoqqoodiinsi walitti keessa ture. Inni lammaffaan xuraa'ummaatu ture. Inni sadaffaan wal himachuu fi maqaa wal balleessitu ture. Inni arfaffaan waa'ee gaa'ilaa rakkoolee gaa'ilaatu ture. Inni shanaffaan waa'ee qalma waaqa tolfamaatu ture. Inni ja'affaan waa'ee irbaata gooftaa irratti wal falmiitu ture. Inni torbaffaan waa'ee kennaa ayyaanaa itti fayyadama isaatu ture. Rakkoo qaba ture. Inni dhumaaf 8ffaan waa'ee du'aa ka'uu fi waa'ee du'aa ka'uufaatu as keessatti ka'e. Qabxiiwwan 8 kun Qorontoos duraa kana akka barreeffamuuf sababa ta'e jechuudha. Egaa isaan kun qabxiiwwan 8 kun waa'ee Qorontoos ennaa kaasnu waldaa kiristiyaanaa keessatti waldaan kiristiyaanaa har'a rakkoo kanaatiin aladhamoo rakkoo kana keessa jirti kan jedhu kaasnees kan ilaallu ta'a jechuudha. Isaan kana iddoowwan muraasatti addaan qoqqoodnee ilaaluu dandeenya.